laalanii deebanii haadha namaati sarrabsanii mucaa sanis boochisanii hayni mucaa sanii osoo ooleen budin guyyaa lama keessatti as hin deebi'eef. Sigale namni waan kana hunda dalage tokko murtii guutoo fi dhageeffadha tokko murtii guutoo fi jaalibsaa fi sabboona dabbal jara hanga kanaa jechuudha. Isin galee isaan kana isaan kuni arras borus taana maallaqa sanis akka gartee maallaqa galata mucaa maallaqni mucaa sun galata tokko maleedha mitiyyoo sanirraa kafalam. Isin galee amma galata tokko malee isin galee mitiyyoon ammas kun haboodaa'u namni isaan itti geessan isaanirraa kan hin taqabbal kan mitiyyoo baaraali boojaalibsaa mitiyyoo ana halkan sa'a sagaluun tokkoon obboleessoo halkan sa'a sagaluun dadawwalee laayifii kiyyarra hojjeen ayyaama itti boo obboleessoo maaliif baaraali manaa isaatti ittiin kaafatuuf dabbaal qobun haa dawwalet jaalibsaan qobun haa dawwalet kunoo caalaa nu oroodha kunoo miseenjeraan qottu raqama himoodha warra isin fidee sin dhageessuu danda'a. Sigale namni kamiyyuu gargaarsa. Maal jetti maal jetti meequu irdiibi. Akambo, sabboonaan kopun haa dawwalate jabbaal kopun haa dawwalate jaalibsaan halkan saamee kan haa dawwalanitti koon laayifii kiyya lubbuu hin rabtu maarreen taatu janii namni godhe jara hanga kanaa jechuudha. Isin galee mitiyyoon gisee laayifii mitiyyoon gisee laayifii seente dhageeffar caalaa kiyyu waan haasoytuuf waan dhiisu way beekti mitiyyoo way tartiiba beeytiifi mitiyyoo sanumaa acha gisee laayifii isaan irratti haamata wama fadhan itti haasanii wama fadhan haasaysiisuudhaafi mitiyyoo warra bulkaa boqonoo jaalibsaan akkasii mitaayyoo kunoo dhiimoodhaan qottaa dhiimoo walitti qabnaati guruppii isin godhe isin dhageessaa jechuudha. Isin galee baara alii fi ittiin kaafatu halkan sa'aatii sagas ganama gisee bariisaa ol kee osoo fuulan dhiqan irra dawwalate jaalibsaan dabbaalis amma dawwalate kunis amma dawwalate. Isin galee jarri kuni isaan kana nuti durirraa kaasee obboleessoo nuti lallabne dubbiin keenya nuuf fudhatamuu dide malee jarri kun nama nuufis yaaduu miti nama baara alii fi gartee sadaqaaf jecha maqaa harargeettiin daldalatee harargeerraa waa butatuu deemu malee namni yoo nuti rakkanne guyyaa tokkoof nu fayyaduu miti sabboonaa fi jaalibsaa fi dabbaal kana jeetiin dubbadee dubbiin kiyya narraa achi deemuu diden. Isin galee durirraa kaasee dubbadeetiin ture jara kana ha'arraas kanu cabse nama kana hamaqaa sun balleesse jaaldayyuusii fi namtikkattii fuullisee quncee mixaates fakkaatu dabbaal itti aansi dabboona isaan kanaa jechuudha. Isin galee abo nu bira teessee boo qaallichan nu bira teessee saayibootaan kan nyaarratiin hin dhaabige. Dhaabige. Anaa utaanaan adau. Geera miiraa galee. Miiraa galaa dhiyaa. Amma arraba caala dhageeffadhaa arraba irraa dhaabna dhageeffadhaa hin arrabsinu. Obboleessa osoo arraba hin taane osoo mitiyyoo tana caalaa ooroo arraan tana qarshii takka taati galataaf naa gootee waan galata kee wallaalee atuu miira keessa galta. Si galee. Caalaa baran ani caalaa baran nama feemata gurguddaa nama Oromoon jaallattu raatu nama Oromoon jaalan raatuudhaaf nama dabbaratti galtee maali bultii namaa keessa seenuun barbaadoon yaa'anii waan namni walta'ellee waan gartee walii ta'ee ijoolleen akka gartee akka qaadhimatti wal feemasuusuudhaaf gartee beekamteellee seenuun barbaadoon si galtee miidiyaa kaarratti innaa nama bultii namaa seenu agartee hin seenu waan gartee namni wajjin dalaguu jirullee hin seenu isin galee. Amma wanti hooleeyyiin gebbaatee akka nama gartee sammuu qabutti bar kursiin qabadee jaabar. Aboodee mana haadhatee irra jaariyaa akiina addiina kun sharmuutaa. Caalaa keenya wajjummaan isaan qaban bar waan nama salphisu. Loqota keenya nu jibbisiiftee yaakii loqota qulqulluu nuti warra nuti abbootii teenya balleessuun barbaannu loqota abbootii teenyaa balleessuun barbaannuti na addiina kun namni kumita kaadaa otoo itteetti waa hin taane raayita maali wanti kanaa waan kophee miilaa kaattee biyyaa baatee asirra loqota kan nyaatoo ittee jechuudha namaa fi nama walitti buuftee jechuudha mishoo nagaan dargachuu jirtu mishoo nagaan Oromoo bira dargachuu jirtu mishoo eessa jirtan gaafa Somaaliirraa fuutan gaafa ijoolleen Somaaliirraa fi Finfinnee geessitee bashannansiiftee Dubaay geessitee mana Arabaa mana ijoollee Oromoodhaan eessitee nagaan mindaa xiqqaallee haa ta'u guddollee haa ta'u afaan hin beektu araba yoo bira dhuftee yaa kalbi yaa humaartiin jaa dalagatta egaa yoo hudduu qabattee ajooytitti yoo dalagatte maal abbaa keetii fi hooleeyyii biyya arabaatti gaalaa biree dhageessee baatee jechuudha wallahi waan kaaraa dubbachuun barbaanne dubbachuun leen fedhu jechuudha akkamiin namni hoolaa fi gaalee eegu yoomiin oomiyaa dalagatu namni mana keessa bulu hin qabne bakka fuqottuu taa'ee liifirra taa'ee haa ta'u akkamiin mana dalagarraa si baasa hin qaanfattu afaan dhaabbantii ammaan ta'a dhiifama jechuudha sitti qaadachuu siraa nama biyyaatti wallahi billahi
nutti akaitaan si gubachuu tura najjisaam caalaa horoo galatu meti yaada kee kanatti caalaa nuuri oy boosilleen intil galatu dangabbi yaada kee kanatti yaada mal bushaa nuti itti mujjirraa yaadni mal shintaami hooleeyyiin teenya ta'ammaan tana gartee gayyaatee jechuudha gartii namara dheeytee afaan bantu hudduu qabattan ni qabatan jechuudha ilmaan sharmuuxaa hooleeyyi namni amma mana isin ol qabatu kutaa keenyaan rabtaa haadhatee ta'an raffisaa isin ol baatanii muutirra kaatanii nama raftaa jirtan ummata wasa ka yaa'aki maqaa nu nyaattan yaa'aki maqaa nu nyaattan kalaas maqaa nu nyaattan hudduu qabadhaa taagatte intala dayyuusitti namni fuudhee uffatarraa jiree mana godhe waggaa tokko yoo daleeyteef ittiin qaanfattu hin miidhamtu yoo waggaa tokko daleeyteef Somaalee biyya gartee ruusaa adii nyaattee teessu keessaa si fuudhaniiti Dubaay si geessan amantuus amanuu baattus qarshii 500 baatitti yoo daleeyteef waan nama qocca'u miti akkamitti wanni yoomiyaa daleeytu namni gartee gaara dalagu namni bakka bulu hin qabne namni haadha abbaa isirraa mana citaan jijjiirin namni biyyatti deemee kuulii nama bira dalagaa ture akkamitti mana Dubaay keessa bakka dalagatti jirtu bakka bareedduudhaan si baasee akkamitti si baasee amma lafarra si darban jechuudha obboleessa keetillee jechuudha itti kijibanii qarshii 500 maallaqa Itoophiyaadha doolaara kuma meeqa jechuudha irraa baasanii gebbaatee afaan naabantamma gabbayeetii arafaat miidiyaa kaaratti kilmata qabaat intala sharmuuxaa jechuudha naan likki sitti himaa jechuudha wasaka haadha raawu fi jechuudha amma akkatti gartee kutaa keenyallee arrabsisaa jiru kutaa namaatillee gabbaatee arrabsisaa jechuudha kutaa bakka bu'u miteeteeti mutticha kee bakka buutu jechuudha shintaami maqaan nyaata yaake wanti hooleeyyii wanti biyyatti odoo kuulee waleetu yaade birraa warra odoo biyya jiru algeeyigu warra odoo biyya jiru gartee kuulee qarshii 10 namaa kaafaa turee fi warra lukkuu gurguraa gartee lukkuu naggadaa biyyaa beetu asirratti harargeef godhee asirraa afaan naqabaa nagalakkisaa yaa jechuudha hudduu qabatanii gatteetan ni ta'etan yookaan ammoo hudduu haadha keessanii keessatti isin wanteefnaa jechuudha wasa kaamii haadha raawu aja loqota keenyaa ta'utti isaa irraa dubbachuudha dhabnaree dubbachuullee hin fedhu ammaan turan wallahi billaa dubbachuullee hin fedhu amma durallee hin seenne ammallee seenuu hin barbaadu garuu ammoo afaan loqota keenya kanaatu jechuudha nabuuti jechuudha asirra teessee bar mee amma fatiin mee yoo rabbi jaata mee fatiin san nama akka isatti akka waan baalageen dubbatin nama nagayaa micoota fuudhee achirraa geessisan fa'aa arrabsan nama miskiina wallahi ammucootan akka obboleeta kiyyaatti hin jaaladhan wallahi wabillahi fatii shoosanii niin jaaladhan niin kabajaa jiru sirritti nama bareedaa nama jarjiran qabne nama imaana qabu nama gartee afaanis gantummaatis waa takkaan nama dhumine mucaasan bichaan argan sanfaarratti teooleeyiin teenyatan bakulee quncee bakuleedhaa fuullisiidhaa quncee bakulee mixaayis fakkaattu yaaki bakulee mixaayis jaaniiti jirti dinnicha tokko lafa keessa kanii lafa keessa kan ta'u mucaasan arrabsuu bira kutanii xiqqeessanii gastiirra akka namni mataa ol qabatee hin dubbanne godhanii gastii gisee norkuta akka ijoollee daa'ima gastiirra lafaan dhaa mucaasan barboo kabaja malaa fi bara ilma namaa tokko ka Somaaleedhaa si fuudhee Finfinnee si fide Finfinneedhaa Dubaay gahee isaatiin maqaa isaatiin achi dhufte bara kabaja malaani bara kabaja yoonuma intalti ta'e badii namni biraa dalagallee fuudheellee achi keessa fudhatanii nama kabajuu ni sirri jiraata bara intala tan eessa baatanii beekan osoo mucaan tiriyyuun jirtula aboon dhageeffadha oromoon dhageeffadha zikii walitti himnani dhageeffadha oromoon wanni hubachuu qabdan wanti ani harargeettee asirraa gartee vaaraalii manaatiif ijitu tuni yoo amma namni tokko rakkataan amma gabbu'ee gartee na gargaara obboleeyyan kiyya jee garee misanjeraa hiineef garee misanjeraa kan seentu jechuudha alaa haadha raawu garee misanjeraa kan seentee sagalee ta'an qabdu jechuudha tiktook irraa afaan banuu malee naqabaa nagalakkisaa malee shintaami nama qabeenya fi baatee uummata ifii gargaareetu uummata durallee dhaabbataa jechuudha haqa isitti manti leeba gaafa meeqa qarshii 500 kan jennee qarshii 500 kan anu idda isinitti himnaa jechuudha wallaahi billaahi isitti nuufiitiin ka jiraatu asirratti waluma laallaa jechuudha faaraa fuulli kee mitaatis fakkaatu jechuudha bakulee mitaatis taroomni osoo rooban kofiin gartee dirqamaan bilchaate jechuudha shintaami hudduu wanti gabbaatee namitti addunsitti jireenyi itti jirame
fuutee jira akka kutatti numa kuta boo harargee jechuun uummata kabajaati bar uummata bar yoo namni gartee keessummaa itti dhufe bar osoo ifee nyaanne si qobsee uffata ifee uffata si uffite siree ifee irra bulu gartee irraa seeqee si bulchuu bar hawaasni keenya ka biyyaa kalafaa jechuudha Oromoo guutuu beeka Oromoo guutuu gaafa suutii deemtu keessa baatee dhufti ijoolleen suudarbeedhaan ni beekti akka itti kabajaa guraniif akka itti gartee karaa kanatti illee gizee deeman Somaaliyaa keessatti akka itti dabartan ni beekani bar isin hooleejitti caalaa warra biyyatti gartee faayidaan qabneetu uummata keenyallee arrabsiisaa jira ummata keenya gartee ummata keenya kan hin beekne kan gartee viizaadhaan gartee karaa xayyaaraatiin biyyaa bee kan hin beekne dhugaa itti fakkeessee ummata keenya xiqqeessaa jira. Hudduu ta'e walitti qabatanii ta'an ni ta'e yookaan ammoo hudduu harreessan ta'e shintaamii haadha rawu harargeen bakka isin buuftan jirtu. Okay? Harargeen bakka isin buuftan jirtu. Etuufa. Galatoom caalaa. Badaa rakkiinte. Dibbaduu bulaa. Warra Jirtanii akkam nagaadha. Jira dhagaa. Yaa caalaan Oroollee galatooma ulfaadhaati. Dhugaa arguun bareeda. Maaliif beektaa? Hagam takkallee turtu dhugaan ni baati. Kana waan ta'eef ani mucattii tana irraallee dubbadheellee hin beeku. Fatiillee dhiisillee jedheellee itti kalaa'ellee hin beeku. Garuu gaafa mucattiin tuni